Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jaalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakkuma isin jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya isin biraa gahu. Warroonni Islaamaa kiristaanaallee bakka nagaa jiraattan isiniin jedha. Ammarrallee viidiyoo qabadde isin dhufee jiran jaalattan jedhee yaade maaliif yaada kiyya na deeggartanillee jedhee yaada haarawaa jechuun biyaansi yoo waan gaarii ta'e akka irra na jajjabeessitan abdii guddaa qaba. Kaawwan illee haga as gaheetti jechuudha. Gargaarsa rabbi gaditti gargaarsa keessaniin jajjabina keessaniin jajjabeessuudhaan jabaadhu naan jettanii jajjabeessuu keessaniin haga gahee jira. Hedduu isin galateeffadha. Alhamdulillahi rabbil alamin baay'ee deemee jira jechuudha. Ammallee akka hanga xumuraa na wajjin turtan abdii guddaa isinirraa qaba. Kabajaan isin gaafadha. Waan wayii isinitti mul'isa jechuudha. Isa kana yaada kanallee na deeggartan jedhee yaada isinumaaf jedheeti. Maaliif jennaan namoonni baay'een maatii kiyya haadha kiyya sapiraayizii godhuu barbaada waan akkana naafis naan jedha. Sababa saniif jecha warroonni ammallee yaada akkasii qabdan anummaanuu maaliif asumattuyyuu qopheesse maaliif akka isin maatii keessan sapiraayizii gootan maaf isin hin goone akkasuma ammoo warroonni haadha daa'imaa ta'ee mana bahuu hin dandeenye illee onlaayinii na hordofaa jiru YouTube irratti jechuudha na hordofaa jiru illee haaluma salphaadhaan yoo mana bahuu hin dandeenye maaliif hanga achi hin dhaqneef jedhee yaada kana qabadhee dhufe jechuudha. Yaadni kun maal jettanii giraas hin gabba'uu danda'a sirriidha. Amma immoo haasaa osoo kanatti hin baay'isinii gamanumaan isinitti mul'isa jechuudha. Isa guddaa wanta isin gaafadhu viidiyoon kee kun akka na laallamuu fi wanta kana jaalachuu keessan kan ittiin mirkaneeffadhu yoo viidiyoon kun guutumaan guututti na laallame jechuudha. Viidiyoon kun yoo nama baay'ee laale waan kana jaalattanii jirtanii waan biraallee akkasuma itti qaxxalee dhufa jechuudha. Yoo viidiyoon kun hin laallamin hin jaalanne waan ta'eef isa kana waan hojii akkana kana irra deebi'ee waraabu jechuudha. Yaada qabdan koomenti irra na barreessaa isiniin jedhaan jajjabeessaa. Warroonni meeshaa keessan ejjettanii meeshaan keessan jalma duraatti isin bahaa jira waan ta'eef obsaan eeggadhaa. Keessattuu wanta akka fanicharaa argaa meeshaa bibbituu kunni waan guyyaa takkaa lamatti nama dhumatu waan hin taaneef baay'ee biizii ta'eera zamana kana viidiyoo gadhiisee hin beeku. Sababni isaa meeshaa waan bitaa jiruu fi wallahi ganama bahee galgala galaa osoo isaan nyaatiin akkasii oola akkasitti binnaa waan ta'eef baay'ee ulfaata. Hiiqaa bituun baay'ee ulfaata. Warri beektan hin beektan warri hin beekne immoo hiiqaa bituun baay'ee ulfaata. Sababni isaa ganama hin baatanii ganama baatanii haga galgalaatiif bittan jechuudha. Isaan hin nyaatamu maaliif jennaan meeshaan bitamu kunniin aynata baay'eedha. Suuqii takkumaa ilmaa yoo argamu hin danda'u. Maaliif suuqii garaagaraa feekitu jira. Suuqii tokko ammoo gatii guddaadha. Shaashamannee kana keessatti suuqiin hunduyyuu aynata garaagaraa qaba. Boota tokko gatii dabala. Biyaansi yoo xiqqaate boota gatiin birrii 500 birrii 1000 wal caalutu jira. Sababa saniif jecha boota tokkochaa ta'anii bituun hin danda'amu. Akkasuma immoo hiiqaa kwaalitii illee suuqii tokkocharraa argachuu hin danda'anii. Hiiqaa garaagaraa illee argachuu hin danda'anii. Sababa saniif jecha yoo xiqqaate suuqii 20 seentan jechuudha guyyaatti jechuudha. Suuqii kaanii baatanii kaan seentanii kaanii baatanii kaan seentanii meeshaa bittan kana ammoo qabattanii zoortanii yookaan ammoo boota nama amantanii dambanyaa bira qabdanii san achi keettanii ammallee kabaraallee bittanii fuutanii achi fiddanii keettanii osoo akkana godhamu haga galgalaa nama galgalli yoo ga'e ammoo baajaajii kontiraata qabatanii baajaajii fe'amee gala jechuudha. Baajaajii lama yoo ta'e malee illee namaan mijatu. Sababa saniif jecha biyaansi hanga guyyaa kanaatti tarxa bichaadha jechuudha. Sa'aatii kana manatti eegee malee manatti hin eegu. Sababa saniif jecha viidiyoo illee waraabee gadhiisaa hin jiru. Baay'ee isinirraa turee jira. Dhiifama guddaa naaf godhaa isiniin jedha. Wanta isinirraa barbaadu viidiyoon kun akka seeraan na laallamutti laayikii godhaa isiniin jedha. Warroonni haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa. Laayikii osoo godhin bira hin tarina maaliif viidiyoon haaruutti akka isin dhaqqabu jecha. Warroonni hanga ammaa maaf nurraa turteettanii na yaaddan ammarra isinii dhufee jira. Kinootii maal qabattee dhuftee yoo jettan meeshaa wayii qabattee isinii dhufee jira jechuudha. Inni kun maal akka ta'e walumaan naalla jechuudha. Haga xumuraa ana hordofaa isiniin jedha. Yeroo jaalattan namni jaalattan keessan dubbisuu qofatu isinirraa eegama jechuudha. Meeshaa kana maaliif deemee hojjetan akkasuma yaada kana isin qabu. Meeshaa wayii namni ajajatee akkasuma kennaa haadha garaagaraatiif obboleettiin keenya ajajattee meeshaa kanneen bituu deeme jechuudha. Argitanii kan meeshaa kana ammoo booda viidiyoo keessatti viidiyoo biraa keessatti isin mul'isa. Isa bituu deeme akkuma keessa maaloo isin qabadhee dhufe biyyaa garaagaraa jechuudha. Maaliidhaaf fidee akkuma namni barbaadeen maamiltoonni keenya yoo diriyaa tokkochallee barbaadan kootii irratti illee barbaadan haadhaa qofa jechuudha. Wociin itti baay'atee wocii baasuu dadhabanii garuu haadha ofiitiif waan gaarii namni waan gaarii hawwanii jiru. Haadha ofiitiif kennaa hawwanii kennaa kennuufi barbaadan maaliif qopheessee fi asumaan akka kennaniif maaliif hin taasisne akkasuma ammoo ofiillee biratti yoo batanii kan kaa'achuu barbaadan maaliif hin qopheessneef jedhetti diriyaa qopheessa jechuudha. Diriyaa kana manatti jechuudha. Nama
bitachuu barbaadellee akkasuma immoo nama ijoollee biyya alaa jiran qofa osoo hin taane ijoollee namni biyya keessaa bitachuu barbaadanillee maliktii haga boota barbaadanii isinii geessa. Akkasuma immoo ijoolleen biyya alaa jirtanii haadha keessaniif diriyaa fi kootii tokko qofa leewoo ta'e diriyaa kana qofa leewoo ta'e geessuuf yoo barbaadan maliktiitti isinii geessa jechuudha. Naannooma kamiyyuu haa ta'u akka jiraadhu garuu Shaashamanneedha. Isin boota barbaadan yoo ta'an waan guddaa waan hin taaneef maliktiidhaan isinii ergamu jechuudha. Akkana fakkaataa diriyaa kana immoo jalqaba irraa haga xumuraatitti ol ka'ee isinitti mul'isa jechuudha. Mashallah diriyaa baay'ee bareedaati jechuudha. Hedduu bareedaan gara biyyaa jaalladhee jira. Wanti isin beekuu qabdan diriyaa kana hin hodhisiifamne akkuma bitamee ashagamee jira. Isin ammoo iyyuu filannoo baay'ee qabuudhaaf filannoo baay'ee filachuu dandeettanii. Inni kun diriyaadhaaf maqarabaadha. Inni kun maqarabaadha jechuudha. Akkuma isin beektan maqarabaadha. Mashallah maqarabaa baay'ee bareedaati. Garuu yeroo hodhisiifamu jechuudha daariin isaa kuni akka hiyyaaneef hin dhahama jechuudha. Daariin isaa kun akka hiyyaaneef dhahama jechuudha. Diriyaa baay'ee bareedu. Hin jaalatan jedhee abdii guddaa qaba. Hodhisiifamee hin jiru waan ta'eef godhachuun baay'ee nama mijatu kunuuti. Kuni maqarabaadha. Walumaa galatti maqarabaadha. Maqarabaan isaa kun shaamaa akkasiitillee miti. Mashallah bareedaadha. Hangana bal'ata jechuudha. Baay'ee bal'ata. Nama guddaa qofaaf osoo hin taane ittiin bashannanuudhaaf haaluma qalaalitti jechuudha nu zannachiisa jechuudha. Nu bareechee haala gaariidhaan akka zannatu nu godha jechuudha. Nama guddaa qofaaf osoo hin taane nama kamiifiyyuu ta'a keessattuu yeroo akka Jummaa akkasuma immoo yeroo godinyoota teessan garaa bira deemuu barbaadan bakka waan qalali jedhe wayyoo uffachuu barbaadan kanneen ittiin zannatu hin dandeettan jechuudha. Kun gogoraan isaati. Gogoraan isaa kun haala kanaan jechuudha. Kunuuti yoo hodhisiifamu hedduu bareeda jechuudha. Argitanii yeroo hodhisiifamu hedduu bareeda argitanii hedduu bareeda isin immoo kararii barbaadanii filachuu dandeettan jechuudha. As biratti laastikiidhaan yoo hodhisiifame laastikii yoo itti gale mudhii irratti irra caalaa bareeda jechuudha. Hedduu bareeda kun isin argitan kan argitanii baay'ee bareeda. Garuu baay'ee jaalladhee jira jechuudha. Gogoraan isaa kun baay'ee bareeda. Akkasuma immoo inni kun diriyaadha jechuudha. Argitanii hodhisiifamee hin jiru garuu diriyaadha. Baay'ee bareeda inni kinooti haala kanaan jechuudha. Haala kanaanii akkanuma gadoo hodhisiifame jechuudha. Akkuma isin argitan kana akkanuma hodhisiifame jechuudha. Isin mul'ata jedhee yaada. Argitanii haaluma kanaan hodhisiifame jechuudha. Baay'ee bareeda. Dhugaa baay'ee bareeda. Aaniyyuu natti tolee jira. Isin yoo barbaadan haadha keessaniif kennaa garaa nama barbaadaniif kennuu dandeettan jechuudha. Baay'ee bareeda argitanii. Akkana baay'ee bareeda. Namuma kamiifuu ta'a jechuudha. Nama dheeraa ta'ee gabaabaa ta'ee maaliif saayinsiin isaa guddaa waan ta'eef jechuudha. Argitanii bal'ina illee qaba akkasuma qumati illee qaba jechuudha. Namni na beektan dheertuudha. Ani dheertuudha jechuun bakka dheerina akkas bira taraasanii yoo ta'u baate bakka giddu galeessitti dheertuudha. Nama kamiifuu ta'a jechuudha. Nama furdaaf hin ta'a, nama dheeraaf hin ta'a, nama gabaabaaf hin ta'a. Maaliif wanti akka diriyaatiif shiitaa kun namuma kamiifuu ta'a istaayilii ittiin uffatan bicha namni sun sirreessinaani. Aynata isin barbaadan jira jechuudha. Kun argitanii karaan isin barbaadan jira, karaan kanaan hin jira, boora kanaan illee hin jira. Karaan na barbaadan jechuudha argitanii. Karaan barbaadan hin jira jechuudha. Baay'ee bareeda jechuudha. Namoonni barbaadan heloo jechuun qofa jechuudha. Kanaafuu wal isin fakkaachuu danda'a. Kunni sadiinuu garagara. Argitanii karaan kanneen sadiinitu garagara. Karaan hedduutu jira. Namoonni barbaadan heloo jedhaati gamanumaan bitadhaas ni jedha. Baay'ee bareeda. Keekan karaan hundaayyuu natti toleera hundaa jaalladha jennaan bitee. Isin ammoo yoo keessaa jaallattan filachuudhaan gara heewwattaas ni jedha. Qarshiin isaa hin amanamu sin jedha. Qarshiin isaa amanuu hin dandeettanii birrii 4,000 qofa. Qarshiin isaa birrii 4,000 qofa. Baay'ee bareeda waan ta'eef bitadhaas ni jedha. Birriin isaa birrii 4,000 qofa. Maal kana qofa wanti biraallee qabadhees ni dhufee jira. Baay'ee bareeda. Waan baay'ee bareeda waan biraallee qabadhees ni dhufee jira argitanii. Maqarabaan kun baay'ee bareeda. An dhufii kiyyaayyuu jaalladhee jira. Baay'ee jaalladhee ofii kiyyaa akka aynata kanaa fudhadhee jira jechuudha. Baay'ee jaalladhee wantuma barbaadaa wajjin isin uffisa jechuudha. Maqarabaa qalalli jedhee jechuudha argitanii. Baay'ee bareeda. Wanta shiita garaa wajjin shiita qofa aynata kanaa irra bittanii jechuudha. Shiita garaa wajjin uffachuu hin dandeettan jechuudha. Baay'ee bareeda. Anuyyuu baay'ee jaalladhee jira jechuudha. Yoo jaallattan keessan na dubbisuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Isiniif ergaa boota isin barbaadanii isiniif ergaa jechuudha. Warroonni ala jirtanillee bitadhaatii kaayadhaa. Shaarbiin kun baay'ee bareeda waan ta'eef bitadhaa kaayadhaa isiniin jedha. Akkana jira baay'ee bareeda. Habayaa wajjin akkasuma diriyaa wajjin shiitii wajjin baay'ee bareeda jechuudha argitanii. Namoonni barbaadan bitadhaa kaayadhaa isiniin jedha. Baay'ee bareeda. Haaluma salphaan isin sanadhisiisa jechuudha. Akkuma isin argitan kana baay'ee bareeda. Guddaadhaallee waan nama ulfaatu miti qalalli ka jedhe jechuudha. Baay'ee qalalli ka jedhe. Dhugaan baay'ee jaalladha. Osoo natti tolee firii afurii fudhadhee natti tola. Garuu yoo danda'amu waan ta'eef
sababa isaan jecha firee tokko fudhee jira. Dhugaa dubbatu firee tokko qofa fudhadhee jechuudha. Aynata kana fudhadhee namoonni jaalatan aynata barbaadanii hin jira. Kararii barbaadanii jechuudha. Bitachuu dandeettanii kararii uffata keessanirraa deemu jechuudha. Kararii hedduutu jira. Isin kararii barbaadanii fudhachuu dandeettan jechuudha. Karariin hedduu waan jiruuf kararii isinitti tole fudhachuu dandeettanii kunillee baay'ee bareeda. Hedduu bareeda jechuudha. Guutummaa isaatu kabareedu bareedu keessaa maratee fuudhee waan baay'ee dammaqee jedhullee jaaladhu. Uumama kiyyarraa babaan fazzaza jedhullee osoo hin taane bakka hin jiraan wanti fedhiin nama hundaatu garagara waan ta'eef kan ofii jaaladhu maratee fuudhe jechuudha. Ani hedduu bareeda jechuudha. Bitachuu barbaadan gara Zulaa Maashoo kottaa isin jedha heloo jechuu bichatuyyuu isinirraa eegamaa booda akka gamoota isin barbaadanitti isiniif geessina jechuudha. Bitanii baay'ee bareeda hedduu bareeda. Bitachuu barbaadan gara Zulaa Maashootti heloo jechuu qofa isinirraa eegama jechuudha. Maal kan qofa hedduutu jira jechuudha. Isin bilbiluu qofa isinirraa eegama baay'ee bareeda. Video kiyya kana yoo jaalattan subscribe godhaatii akka nama hedduu bira gahu naaf taasisaa jedha. Laayikii tuutoon tuqin bira hin tarina. Maaliif yoo viidiyoon kun sirriitti ilaalamini waan hin jaalatamne natti fakkaata. Deddeebi'ee waan akkanaa kanneen godhuudhaaf hamilee hin godhadhu. Na jajjabeessaa hamilee naa godhaa isin jedha. Uummata kee jaalala. Baay'ee isin jaaladha isin kabaja. Dhugaa video irraa baduun kee isin yaaduu dhabee osoo hin taane haaluma hojii kanatti iyyuu baay'ee ulfaata jechuudha. Biizii nama godha. Sababa sanii jecha babbadee akkana jira baay'ee bareeda. Hedduu bareeda argitanii akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Namoonni bitachuu barbaadan gara kee koottaati bitadhaa isiniin jedha. Hedduu bareeda waan ta'eef argitanii isin kan keessaa barbaadanii koottaati bitadhaa isiniin jedha. Meeshaa akkana babbareedu kan amma fakkeenyaaf kanarraan jechuudha. Kan uffachuu danda'anii kanallee uffachuu danda'an argitanii kanarraan jechuudha. Kanallee uffachuu danda'anii maqrabaa isaallee irra hambisanii kanallee uffachuu danda'anii baay'ee bareeda waan ta'eef akkasii fayyadamuu hin dandeettanii. Akkasuma immoo shiitii garaagaraa wajjin fayyadamuu hin dandeettanii. Hin jiraamu shiinni garaagaraa baay'ee bareechisu jechuudha. Shiinni kan feetan uffattanii kararii kana dhiyaatu yoo maqrabaa kanarraan uffattan baay'ee sansannachiisa jechuudha. Haaruma qal'aanii namoonni diriyaa bituu hin dandeenye shiitii bitanii irraan kan yoo bitattan haaluma salphaatti isin bareechisa jechuudha. Waan isin ajaa'iba immoo baay'ee laafaadha maal isin haa jedhu. Fakkeenyaaf iskaarbiin hijaabaa kun jechuudha hin beektanii baay'ee laafaadha. Isa caalaa iyyuu hoo laafuu baate malee baay'ee laafaadha. Shaamaa miti shaamaa akkasitti hin fakkaanne waan baay'ee laafuu namarra dhaabata jechuudha baay'ee laafaadha. Gatiin isaa hin amantanii birrii 1,500 qofa jechuudha. Gatiin isaa birrii 1,500 qofa baay'ee bareeda waan ta'eef namoonni bitachuu barbaadan heloo jechuudha. Gara Zulaa Maashoo kottaa isiniin jedha. Hin jaalattan jedhee abdii guddaa qabaan qabuu fi baay'ee bareeda jechuudha. Gara kee kottaatii bitadhaa isiniin jedha. Akkana fakkaata viidiyoon kiyya har'aa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti horaanaa bulaa.